barataan manneetii barnoota boarding school yookaan waldaa misooma Oromiyaatiif aanaa nama tokko dabarsine aanaa gammachiisu. Aanaa gammachiisii fi aanaa tokko qofa akka godina Hargeelitaatti aanaalee qabnuu fi magaalota qabnu 20 keessaa kaan yoo xiqqaate nama tokko yoo xiqqaate nama lama dabarfatanii jiru. Aanaan humaan dabarsine aanaa gammachiisu. Kanaaf sanirraa ka'ee tarkaanfii addaa hoggansi aanaa bulchaan aanaa koreen qindeessituu aanaa tarkaanfii fudhataniin bara kana akka Oromiyaatti akka godinattis barattoonni qabxii olaanaa fiduudhaan kan darban aanaa gammachiise. Akka Oromiyaattis qabxii olaanaa galmeessisuudhaan godinaalee keenya sarkaa godina Harargee Lixaa sarkaa Oromiyaatti kan yaamsisan aanaa gammachiise. Barattoota nama 50 qormaataaf qoran keessaa nama 49tu qormaata waldaa misooma Oromiyaa fudhatee jira jechuudha. Ulaagaa mana barumsaa bultii addaatiif ulaagaalee barbaachisan guutanii kan qormaata kutaa 8 kan fudhatan barataa nama 50 keessaa barataa 49. Kanaaf kuni jijjiirama guddaa tarkaanfii addaa fudhatamee hojiitti hiikamuusaa kan agarsiisu jechuudha.